Hi guys, wanta ko sanitti himu takka namni san hin beekne ka takka si argee hin beekne natti naafa jettee yaaddee hin beekta. Hin beektan miti garuu nama takka argitee hin beekne sitti hinaafa. Nama ati walitti hariiroo hin qabne sitti hinaafa. Maaliif beekta? Guddinni kan kee kun nama hedduu dhiba waan taateef jecha. Gaafa ati guddatu kan kee arganii namootan duraan agartee nuti hin goomna jedhanii if yaadanii hin sodaatan. Akkasuma ammallee namootan osoo hin beekne sitti naafanii si sodaatanii si jibban. Gaafa ilmi namaa si jibbuu eegale adeeroo si taruu jirtii beeki habiibtii. Gaafa ilmi namaa agarteetiin guddina kan kee dadhabe guddatu jirtaaf beeki. Gaafa ilmi namaa argatan dadhabe ol deemuu jirtaaf beeki. Gaafa agartee dubartiin atiniif nama kiyya jettee ati fi dhiyeessu isiin duuba kan kee murteessi qorqoru si goroggoru akka teephii durii taawantii nyaattee reediyoo nyaattee si akkas shirri si godhuu eegalte jecha ati guddatu jiraaf beekisa. Kanaafuu warri agarteetiin jiru addunyaa kanarra giivaappi gootan hin giivaappinaa. Addunyaan nama giivaappi hin taatu. Addunyaan nama agartee if duba deebi'uuf hin taatu. Addunyaan ta nama agartee እችላለሁ jedhee dura deemeeti. እንችላለን ስለዚህ haadha manaa taate moo abbaa manaa taate moo atin agarteetiin waan feete taate giivaapuu hin qabdu. Atin agartee gaafa durii rakkata amma qabaataa yoo taatellee ammallee sanii olii fiduu qabdu malee sanii gadi ta'uu hin qabdu. Giivaapuu hin qabdu, duba deebi'uu hin qabdu, sodaachuu hin qabdu addunyaa tana. Addunyaan tun abdii si murachiisti gaafa tokko ol si fuute gaafa tokko gasi fuuti. Namootaan ammoo hin qabnaan uf beeku hin qabnaan goggodhu maraayyuu jecha gaafa isiin addunyaan tun isa gafuute wallahi billahi nuti isa keessa hin jirru. Gara gallee ilaalu maaliif jennaan isa gaafa qabuurra deeme waan taateef nuti illee gaafa inni dhabe agartee namni kun maal ta'e jennee fira gargallees ilaalu beek akkasitti obboleettii obboleessa kiyya gaafa qabdu ilma namaatti hin boonin ilmi namaa akkaataa irratti boontuun gaafa takka barbaachisa waan taateef. Kanaafuu ilma namaa boonuun dansaa miti, qabeenyaan boonuun dansaa miti, akkasuma bareedumaan boonuun dansaa miti, akkasuma ammoo tiniyyuu annama sooshaal miidiyaa annama maalii annama akkasi jettee ilma namaa boonuun illee dansaa miti. Maaliif jennaan sooshaal miidiyaa tarra baratti kana namni mulu akkuma ati har'a baratti kana barachuu danda'a. Bakkuma tarra geetti kana si olillee gahuu danda'a. Kanaafuu ilma namaa gaafa ilaaltan ilaalcha gaariidhaan bani aadamummaan namooma isaatiin kabaja malee qabeenya qabaatiif hin kabajina, bareedeef hin kabajina, beekameef hin kabajina. Kabajaan kamaltu nama ta'uu isaatiif qofa maltiin. Kanaafuu nagaan na oola mi'a gaarii qabaadha. Kabajaa ilma namaa hundaa kabajuu qabdan. Xiqqaa osoo hin jedhin guddaan jedhin hiyyeessa osoo hin jedhin dureessa osoo hin jedhin kamuu kabajaa. Gaafa ati nama kabajji namni marisii kabaja waan taateef jecha ammaasis waa hunda waan hin beekne hunda keessa xilliqe hin jedhin akka tiittee gannaa. Waa hunda osoo namni si yaamin keessa seenin bakka namni si yaamin hin dhaabatin bakka namni agarteetiin kootu siin hin jedhin dhaqxee ittiin argamin osoo si yaamaniyyuu bakka si yaaman sana agartee kabajaan dhaqi kabajaan bahi malee haga namni si hifate maali siin jedhee hafaan fuula si garagalfatu hin eegin. Ilmi namaa akkuma har'aatiin haasaa kan kee kana agartee xil jettee waan mara keessa seentu kana si jibbu yoo atiin agartee bor waan taate illee san isii moo jedhanii si jibban. Kanaafuu waan haasoftuu fi bakka deemtuu fi waan irra deemtullee ilaalladhu si jechuu barbaada obboleettii xiyyaa. Akkasuma nama waliin haasoftullee ilaalladhu. Namni hundi nama ta'ee farda agartee fi xulxul hin jedhin waan mara keessa hin bu'in akka agartee tiitteetiif akkasuma guddaa. Kanaafuu jiruu tantee keessatti if kabajoo barbaadde akka namni si kabajoo barbaadde of kabaji. Yoo ati if kabajite namni si kabaja. Kanaafuu kabajaan dura abbarraa eegalti. Nagaan na oola guyyaa gaarii qaba.